Ina osoo dhiirri mana jiru dhiira biraa takka alatti dallaa waraana ciixattee ilaalan kalaas Oromoo baati. Sigalee. Isaaniin beeku sanin beeka ammicha yoo ta'u akka obsuu fi baadhe. Osoo nama ajjeesuuf hin deemin isii ajjeesaa dura silaa. Waan dhiiseetu jira waan xiqqoo waan hunda ni ajjeesisaa jira waan ati hin beekne jira bulchaan tilataraan dura ammallee barakka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar dootota keenya jirra jirtu isin jechaa bakka jirtan salaamtaa ta'e nata. Onni raakaate isin biraa geettu isin jenna. Komentar dootota keenya samoon addaan babbannee jirra. Xiqqoo ecciitii nu mudatte wayiiti faddaan babbanne jechuudha. Arraan tana immoo dachaanii walii dhufnee jirra. Akkuma agartan duumessa jirallee har'a ni qabbanaa yoo jettan. Jaartii dhaba malee silaa osoo jaartii qabaanne kan manaa baanu miti. Innaa wanta dootota keenya arraan tana maal qabadhee dhufe qorra kana keessatti rooba kana keessa maaf dhaabattaa yoo jettan taate komentar dootota keenya reeffa aanaa torba garagalchan moo maal jette Oromoon. Akkasuma anilleen reeffa obboleessa kiyyaa torba garagalchuu deema. Obboleessa kiyyaa yoo jedhu Muktaar Seenaa Mustafaa jechuudha. Maaliif hin dhufe? Akkuma beekamu samoona kana ana dhukkubaa ture irraa addaan babbannee ture jechuu isalleeni. Daraartuun mucaan isii jala deemu sun waamee tumsiisee jechuudha. Musafaa viidiyoo agartanii turtanii anilleen akkuma isin viidiyoo agartan viidiyoo arge maaliif samoona waan dhukkubaa ture ciisaan ture addaan babbannee jira jechuudha Musafaalleen. Har'a immoo asirratti maaliif hin dhufe ciitii haaraa wayii harkaa isaa qaba. Dheengaddaa mucaa san qabsiisuuf Musafaan erga bira ga'ee jechuudha. Daraartuun garaa jalaan icciitii baastee fi akka Musafaan mucaa qabsiisuu deemu himtee fi mucaa Musafaa jalaa dheesse jechuudha. Har'a immoo asirratti maal qabadhee dhufeeni Musafaa sapiraayizii ajaa'ibaa kan harkaa isaa qaba. Yoo kan tole jedhee narraa fudhatu ta'e sunillee maa inni hojjetan taate daraartuun tun isa miidhuuf waan isin gochaa jirtu hin agartan jechuudha. Mucaa Mustafaa tumsiise akka Mustafaan qabee yookaan isa seeratti hin dhiyeessineef icciitii isaa jalaa baastee bakka addaatitti yaamtee mucaa jalaa baaste ammallee kasan biraan tare ani immoo ka daraartuu dhiisee har'a Mustafaadhaaf sapiraayizii harkaa qaba. Sunis maa inni hojjetan taate Mustafaan daraartuu dhiisi dhalaan biraa bashbashii yoo dhalaa biraatu dhabde obboleettii takkittiin qaba. Obboleettii tiyyan sii kenna daraartuu hiikii jechuun ni deema dubbii dhumaa jechuudha. Araan tana waan Mustafaan naan jedhu waliin kalaalu ta'a jechuudha. Komentar dootota keenya isinilleen akka Mustafaa kanaaf hedduu gaddaa jirtan yaada keessan hundaa komentii keessanis argaatiin jira. Sanis osoo ta'u har'a Mustafaadhaaf sapiraayizii kanaan harkaa qaba jechuudha. Daraartuu hiikii fuudha barbaannan jaartii barbaannan obboleettii tiyya siif kenna jedhaan dhalaa biraatiyyuu miti. Obboleettii takkittiin qabaa takkittii qabu san siif hin kennaa. Daraartuu amman isaa ammaa kanarraa hiikii matakkaa sii ta'an jirtu waan nama wal sifichisiisaa jirtu malee si sobdii malee dhugaa dubbachuuf daraartuun hin sobdii malee mucaa jaalattee jirti. Ani icciitii guutuu harkaa qaba jechuudha. Amma durallee akkuma beekamu mucaan wajjinillee haasofnee turre viidiyoo irraa isin waraabee gadhiiseen jira jechuudha. Sammuna waan dhukkubeef jidduudhaan irraa badee gaafa Mustafaan tumamullee bira hin dhayne jechuudha. Har'a walumaa galatti Mustafaadhaan sapiraayizii tana harkaa sii qaba daraartuu hiikii obboleettii tiyya sii kennaa nagaan jireenya kan kee jiraataadhaan waan Mustafaan naan jedhu waliin kalaalu ta'a jechuudha. Komentar dootota keenya asirratti isinillee yaada keessan komentii jedhan barreessaa. Yoonni an karaan jiraatinis karaan jirtuu naan jedhaadha garuu ani miidhama isaa waan hin barbaanneef malee isaa fi daraartullee osoo ka jarri daraartuu akka nama tokkootitti abbaa manaa isii kabajjee wajjin ka jiraatu taate jara lamaan adda baasuuf miti. Garuu sababii isiitiin inni waan miidhamaa jiruuf miidhama isaa waan hin barbaanneefi asirratti oduu gurgurteettanis komentii keessan yaada keessan naaf kennaa isin jedha. Amma Mustafaan dhufuun faana tura asumatti ni qabbanaallee garuu waliin eeyna jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boksi raafte. Hafe ka. Habne dhiirriin tumamaa dhiirriin caccabamaa kolfitee ba. Baga rabbi si baase. Walumaa ciisaa ture. Ni beeka. Gaawanne. Rakkoon qaba. Maal fakkaata sila? Maali? Jechuun akka dabbooni qorra balaa rabbi dhaabbattee. Komportaa kana jiru kana wallaahi kan keessa qorra. Kan keessa qorra. Maal jira durbati? Maal jira? Maal jirta? Akkam. Har'a sapiraayizii ajaa'ibaa kan harkaa qaba. Wallaahi. Wallaahi. Action. Kenni ka. Yani sapiraayiziin atinarraa fudhataaf qophaa'aa taanan dursa garuu sapiraayizii san osoo siin hin kennine dura halli takka jira. Halli an siin jedhe san yoo naa guutte. Kamaalee haalleen ijoolleen babbareedda qaba. argine haasa'ii waan ijoollee dhiisii halli hin meeti ijoolleen bareedde magaalaa wayiiti wallah. Magaalaa wayiiti daaman. Irraas qabeere. Jechuun akkanuma laalaan natti tolanii. Abboo amma mana waamte. Wanti siyaame maal isa fakkaati? Kalee mudhiin gadda. Booksiin natuma san kafaladha itti nakkaati deemaa turte quba qabaa beektaa. Aywa.
Amma le sambira le ngatare akka si finta rakkanille Aywa. wanni si jala jirulle akka jiru min beeka. Aywa. Sunille waan si tasakka'uudha beef. Sababa haadha manaa hanteetii kabajamtuu fi Aywa. jaallatamtuu daraartuu sababa isiitii fi Aywa. booksiin ati kafalachuu deemtu illee wanni si tasakka'uudha beef sababa sani jedhe. Ta. Amma mutani ta obbolummaa ta wajjin nyaannee wajjin dhuuyne saniif miidhamuu kan kiraan hin barbaanneef. Aywa. Maaliif miidhama reema? Maal miidhamuun kanuma itti jirta jechuun kanarraa jireenya tasgabbaa'aa jiraachuun barbaadu. Nama waliinsa tumanii tumamuun aadima. Qabbana kana wajjin jetta. Kana wajjin booksii maal ta'e tigiri. Qabbana wajjin jetta. Sa'aatiin kun amma sa'aatii laal rakkan jiraatan. Aywa. Kanaafuu ati illee dubbii dhiiftee waan siin taane kararraa achi keettee waan sii taa'aa hojji. Aywa. Tasgabbiin qabbana kana akka dabarsitu dheeti. Maali ka wanni naa ta'u? Wanni naa Allah. Sosochoo akkasitti sosochoo. Sosochoo ambale. Yoo sosochoo si wayya. Aywa. Aboo maqoo isaa dhiisee wanni asitti himuu barbaade. Dursa garuu halliin asitti himuu barbaade. Osoma jaalattu. Osoma jaalatanii achi ofirraa fageessanii beektaa waan namaan taane wayii. Aywa. Osoma jaalattu jibbitee osoo hin taane osoo jaalattu. Aywa. Kanaafuu osoma jaalattu daraartuun tun siin taatu an dura illee sitti himaa ture. Isii dhiisii kan biraa laal ka qadaan hin banamin kan harkaa sii qaba. Akkan. Aywa kan qadaan hin banamin nama hunda harkaan haqa. Aywa. Lafa dhiisi. Laa kanama Laaltee hundaati. argitee silaa akka qadaan hin banamin ati. Kanama hundaati fi Akkam ergitee? obboleessa kiyya kara biraan deemin fagoo. Yoo ati hallii kana waan kana naagooti. Naagootee daraartuu xallayxe sadii rabbi qabu. Nama biraatti tusiin deemu obboleettii takka qaba. Takkitti qabu san sii kenna. Aywa. Nam tokko osoo ol jedhee si laalli. Garuu iddoo sa'aatummaan daraartuu sadii rabbiitiin. Maaliif jettee? Maaliif jettee? Daraartu maaliif bare? Duuba akkam goota kiyyatiin kun uf laalimee uf duuba garagalli. Maal ta'e of maaliif? Jechuun bara du'uuf deemtaa maal? Maali eenyu na jeesa abbo? Maal abbo? Obboleessa kiyya Maali? kana garam daffaramtaati. Akkam ta'e geessu raayi? Laa wallahi lazim ani jechuun akkuma Ani tokko bakka sanitti yaadee silaa amma salmallee itti yaadnee ta'e na gaafataa argama. amma durallee osoo dubbiin tun asin ga'in osoo atuu irratti hin beekin sitti himee tureemi. Aywa. Yeroo san nallee amani yoo feete nallee amanuu baadhu. Aywa. Waa hundaa si himee ture. Amma immoo erga agarte Aywa. keetiin argaa jirta. Irrattuu tumamaa jirta. Kan waa'ee daraartuu kan yoo si dubbatamaa dhiinis darfa. Amma dhagaa mijoo waan mijoo namni ijuma mijoo badiillee nama qabdi. Xiqqoo mijoo fayyaallee qabdi. Siirii waa itti godhanii dhadhamaa ta'e ani beekan yaalessa isaa irra jedhe. Anu dura dhugumaan kanaan dura himee fi ture. Jooma tokko walitti hin jiranii jedheenii ture si galee. Asuma akkana jennu mijoo achi as waa irra argee ishee kaddee bira dhaqee isiin waatu akkana godha malee isiin jaalattee tiimitii naan jedhanii yaala irra bulchaa kenna. Yaalin sirri jira kanaaf ammoo mucayyoo tana biyya namaa irraallee dhuguma biyya isheetitti illee galchuu garuu amantee baay'een amantee na jala deemtee baay'ee takka walumaa galaan ittillee laffa'ee dhugaa feenaan jechuudha. Amallee osoo isiillee gatee biraallee fuudhee ani waa ittiin balleessine baay'ee tokko obseefillee garuu ammoo ammata akiraara jiramee taanu yaali jira. Dhibee wayiitti itti jiramee sarara yookaan rabbi namaa dawaa godhee fi sanumaanuu bultiin isii tana namummaan isii akkana jala deddeemu kun illee lafaa ka'eetii miti gooma jira beektaa. Anuma fakkaate malee kuraan itti qaqqaraasisu jira mamaayi kana. Aywa. Mee yoo rabbi khairii godhe khairii yookaan kaasilaallee bara amma Ka fayyaa isii yoo dhuguma akkuma jettu fayyaa kan qabaanne taate wanni ati jettu illee itti jiru taate san ni yaalchifne jedhe garuu isheen siin taatu. Osuma yaalchiftu siin taatu jedhe. Dubartiin osoo dhiirri mana jiru dhiira biraa takka alatti dallaa warraan achi hidhattee ilaallan kalaas horoomaa baate. Sigalee. Isaan hin beeku bara tan hin beeka micha yoo ta'u akka obsuu fi baadhe osoo nama ajjeesuuf hin deemin isii ajjeesaa dura silaa waan dhiiseetu jira waan xiqqoo waan hunda na jechisiisa jira waan ati hin beekne jira bulchaan tila tanaan dura ammallee bara akka walumaa galaan sigalee ammas ammoo kalee gudduu gammachuu erkaanaa qabdi achumaan fuudhee mustashfaallee dhaqee bichoon hin fallee garaallee qabdi beekta. Akkasuma jijjiirraa rabbi khairii haa godhu garuu ammoo ulfa taate lama dhalte lakkuu shan dhalte namni biraan jala laaluu fi tuni bakka du'a geette as geennan dhiirri beektaa dhiirumti iyyuu qabuuf takka jechuun bara ammaatti numaa nu arrabsiifte wallahi namni maan nuun jedha rabbi sodaadhu. Jaartii tante osoo ati lubbuun jirtu yaaqii fayyaa maa dhukkubaa miti waan feete maan taane jaartii teete annamtuun akkamitti namni si jalatti fayyiteeti dhagaye jeetti na fayyitu jedhe unaan irratti qaasee haa fayyitu
ufaa beeytu achi booda anuu ni beeka osoo siinatti ni minu osoo namni hunduuratti amma sayidoon akkana na aaree maal eega gurri kun nurraa citeen boodaati beeyte gurri maal sirraa citaaba gurri kiyya kaceetoo naani ka aaree kiyya kaceetoo laande gurri nyaati wallahi maqaan nyaati wala kanaan beeku abbo gurri mallee maqa mallee beeku jira osoo beeyte barti silaa tana dura hallii sifaaf godhatta hallii nabaaf tukaa obboleessa hiyya ammallee tartee amma tartee chukeeti sira amma gara laafinni kan keetiin mucaa tartee chukeeti gara laafinni kan kee mucaa fayyaan qabdu mucaa yaalchifadhaa barsan bakka hedduu geessee laale bakka hedduu geessee bakka hedduu halkan ammayyaa bultii irrifattii maal taati yeroo tokko takka hazikkina hootee ofitti hin fiidi muraattee si turraan beeni malee mucaa lubbuu bakka jirtu san lubbuun jirti kawanni isin sii kan ofirraa halli itti godhu sadhiisi bareeda qoy kan akkasii biraa bakka jirtu illee ni jirti beektaa ati argite sana oli arge beektaa wanni masalaa argaaru argite waan haarawwan argine garuu illee argee tokko dhiisee bulchaa kenna wayii dhiisee waa walumaa galaan rabbi kan hiriyaa godhu asii gorseetuma akkuma godhe kunan itti kakkara'ee qajeeltee beektaa amma taakiraate amma torbaan tana akira namtichi nu kadua kunan itti kakkara'aaru gorsaa bashaawilee kennee fi jedhaaraan sabaa hunda itti himnee beeke jaartitii jalleen obboleettitii faaya dheeneen akka hireen isiin qajeellifaa godhanii naan jedhe waan akkana silaa osoo jaartii teetutu baattee ajirimaafuu akkuma jedhan tun kichuudha ganaa hiree hedduu eeggatti amma osoo abbaa fete bira geettee illee bultuu bara kanaaf ammoo isii wanni itti jiru waan biraati malee waan bulchii fi mallaqaa fi maal kanneen irraa hajaan qabdu sigalee isiin wanni itti jiru waan biraati malee ufiin deemaan jirtu waan biraatti oofu malee maqaa kiyya eeggachuu fi maal isaaniin beekana maqaa kiyya tuqanii asitti bakka hundattuu dhiibne yamanittuu kun askariin fa'aana tumanii takkuu jalaallee gadi hin jenne saniifillee asitti biyya keenya keessatti namni waanaan jechuu ni dhiise mucaallee lafa jala dabarsuu deema aga lafa jala dabarsutti hin dubbadhamu beeku hin callisaara takka nam tokkollee naran gorinaa isinillee waamu lafa jala dabarsee rifeensa kan gogaa irraa haadee mullaaciin liivii guyyaa san maqaan kiyya mooka intuqamu ana beekasan yookaan qabattoo hikkadhee darba bakka ammoo micayyoo san anuu ajiree itti barbaadu jira bulchaa akka jaartummaatitti isii qofa argadhee isii qofa fudhadhee biyya kana keessatti madhalaan bakka hedduu dafeete fuudhuu danda'a dhuguma alalaqallitti ajirii itti barbaadu jiraan ajirii osoo jaartii tiyyayyuu ta'uu baattee kara deemtu yoo taate waan kana sawaaba hedhee ittiin hiyyadheeti malee anamma jaartii tiyya jaartii namtaatii fi maal keessaa bahee jiddu galeessa jira bakka biraatti jira jechuun. Yoo ta'an fayyisaa rabbii irratti na haa qabu du'aa itti kadhadhee bakka quraan itti karaassan hundi irraan deemee akka ammaa kunallee torban kana booda yoo wanni ta'uu baate kabiraallee kan isaa oliif fidee akka irraa hiikuuf siirii nyaata wajjin nyaachisanii jedhan. Siiriin jismii wajjin keessatti maal ta'ee keessatti biqilee maal ta'e naan jedhan kan akka godhee keessaa baasuu deema. Ammoo yaadni itti ilaalte sayidoon faana dubbisummaa kan yaa'oo kolfaan ajjeese. Nama hunda ilaale kanaaf ammoo akka ati yaaddisanii miti seegalee ati yaaddisanii miti galatoomillee garuu namni beektaa nama waaqa yaadee fi nama waaqa miidhamu yoo walumaa gala maqaan tuqaan kun lafuma kaateetii miti ati dhuguma jettee kanaaf ammoo obboleettiin teellee silaa osoo waan amma itti jiru kana ammallee galatoomii siin jedha ishee obboleetti nama kennu jechuun walumaa gala nama amanuu fi nama jaalachuudha lafaa ka'aniitii miti. Kanaaf ammoo mashkuuruun siin jedha yoo tana taate. Sarpiraayiziitii asumatti akkanuma na adeemsa jechuun. Galatoomi siin jedhe gaafaleetti manaal sarpiraayizii obboleetti teetii kaata lammaffaa yoo waafaqtee isillee ni fayyiti yoo waafaqtee kalaas tole lammaffaa taate fidi. Lammaffaa miti yoo daraartu yala akkasiin jedhe goote. Arqas boros obboleettii tiyya si hin kenna garuu immoo lammataa. Obboleettii tiyya nama irraa dhabee miti yookaan isiin rakkastee miti si gadee. Bara akkas hin jenne ni beekaan. Kanaafuu immoo ati maaliif akka ta'e beeki malee. An beekeera anillee ammoo wanna biraatti jira garuu ammoo tamucaa saniif tamaaliitiif miti nama tamucaa. Qubata akkanaan geetti mucaan nasiima guyyaa duraatu isaa miti mucaa wayiitti ispoortii tukaddoo barsiisaa baal jedhee akkuma tokko wanni godhee ayyubitee ijoollee tukaddoo barattu nabbitee malee sanii kun illee tumne waan illee waluma tuttumnee ati ajennu kaan namni illee jidduu galee nu araarse. Dhiirri yeroo wallolatti takka hin dhama addaan hin baramne jechuun namni takka hin dhama addaan hin baamne kamtu tumee iyyuu addaan hin baamne tukaddoo illee haa ta'u si galee mire garuu ammoo mucaan teessisa namarraa kaasuu waan danda'u miti ani isaa miti ta'e isaa olillee si galee kana walumaa galaan asitti dheeressaa guyyaa ammoo isa qabe jecha kanan jetta si waamas illee dagatinii ammoo ani umar kun qabu
Video waraabuma waan qabuuf waraabee. Video kanallee jaalattee fi jibbitellee videoon kan waraabame siif waraabame. Asumaan kun channel kee irra gadhiista. Hordoftoota keenya asirratti yooniin kan anis balleessu ta'e. Laa balleessaa qabdu balleessaa wayituun qabdu illee beektaa nama hunda naan jedha arabaan kana. Namni hundi warra keenya fuuluma ijaan itti gadda koolaalee taa'aa amma dhuguma waan kana hunda qubu qabaani. Waan kana hunda haati namaa waan kana hunda qabaatte abbaan namaa waan kana qubu qabaate. Amma ka Musafaan haadha manaa isaa fidatee dhufaa jira. Jireenya isaa lammataa eegalee jechuuf ija si arguuf gammachuus eegaa osoo jiran yoo waan kana argan akkamitti fudhatan? Akka itti fudhatani yoo ta'u warra keenya maqaan mannaan jedhaan filadhe warra keenya jala deema yoo immoo darabbi filadhe kuma itti jiru kana mijoo tara haalli itti godhee itti karaasisee hiree isii taphadaartu sanallee achi booda gadhiisullee ana rakkoon qaba abbaa feete wajjin hin jiraatte yerumtee si galee achi booda rakkoon qabu. Ada hammu tarabbiitiif tanamaa keessa waa filachuu jira warra keenyaallee dhiifetti. Timee tatiyyaa dhiisi. Tee haasofna yaa akka rabbeedhi. Tiyya maali? Ati koo yaa gahee bii maal fuudha sodaata acha dhagahee maali si? Eega. Am fuudha maaliif sodaadha beektaa? Maali achi biyyee bulaa luwa. Amma tatiyyaa dhiisi. Ganaan ribaaf talaa. Kan haasawu turre waa'ee keetiiti beektaa? Laa maali si dhuguma maal taate? Jechuun warri fuudhee kana yoo ilaalu beektaa? Akkanumatti amma isin akkas warra na dura warra fuudhee bultii jaalate ammallee kan si dura fuudhellee yoo ta'e badde yoo kana laalan kaba badde maal laaltan jiraataa maxxanii amaratanii tama makasii miree ka fuudhee jalaa badde maal laaltan ka fuudhee waliin jiraataa nagaa maal laalle fakkeenya irra baay'inni nama addunyaa guutuu keessatti fuudhee nagaa waliin jiraataa harka parsantii dhibba keessaa parsantii 5 yookaan parsantii 10 jiruun itti qajeeltu. In parsantii 10 san maal laaltan parsantii 90 wayi laal dhiiftanii. Zabana beektaa parsantii 90 wayin sun 90 sun yookaan warra nu dura tare. La warra ammaa fuudhan jiru jechuudha. Warri ammaa ka fuudhee kunoo. Haftee jechuudha. Fuudhii sirrii. Kun ilmoo wajjin gatee kun illee ilmoo wajjin jalaa baddee akkanumatti akkuma akka jiraatame anillee kanarra wanti laaxxummaatiyyaan maxxanii akka amma kana maal faayidaa si jirare. La akka yoo miti fuuftare. Dhiisi rakkoo qabu. Wallahi. Tanteetan haalli itti goonii kaane. Haa dhuguma nagaa miti fuuftare. Akka miti fuufa. Haga gaafa rabbiin. Haga gaafa rabbiin nasrii biraasee fiduuti. Inshallah. Yalla iyya jawaadha.